Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Anaaf Miidiyaadha. Har'ammoo odeeffannoo dhimma yaaddeessaa fi sodaachisaa ta'e kan yeroo ammaa addunyaan itti yaaddaa jirtu akka isinirraa of eeggattaniif isinii qabannee dhufneerra. Dhimma keenyatti osoo hin darbiin dura warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatina. Gara odeeffannoo kootti wayitan darbu dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO dhibee maariyyee jaldeessaa Monkey Pox jedhamee beekamu yaaddoo fayyaa idil addunyaa ta'uu labseera. Dhibeen akkaan tatamsa'uu fi maqaa maaree jaldeessaa yookaan Monkey Pox jedhamuun beekamu kun jalqaba wayita Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti faca'uu eegalu yoo xiqqaate namoota 450 ajjeeseera jedhameera. Dhibeen kun egaa yeroo ammaa giddugaleessaa fi baha Afrikaatti babal'ateera. Akkaataa akaakuuwwan dhibee kanaa itti tatamsa'aa jiruu fi lubbuu namaa gaaga'aa jiru irratti saayintistoonni guddoo yaadda'uun isaaniis himameera. Tatamsa'ina dhibee kanaa hambisuun lubbuu dhala namaa baraaruuf qindoominni addunyaa murteessaa fi dirqama jedhaniiru. Dooktar Teedros Adhanom Daayirektarrii olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa jechuudha. Egaa dhibeen maaree jaldeessaa dhiyeenya irratti wal tuttuquurraa nama qaba. Keessattuu yeroo saalquunnamtii raawwatan gogaan namaa dhibee kanaan qabame yoo isa fayyaa tuqee walitti dubbachuu fi dhiyeenya irrattis hafuura walitti baafachuun karaa dhibeen kun itti tatamsa'u akka ta'edha ogeessonni fayyaa kan dubbataa jiranii. Wayita nama qabu mallattoo akka qufaatu namarratti mul'ata. Gogaan baay'ee madaa'ee miidhama. Dhibeen kun namoota 100 qabe keessaati 4 ajjeesuu akka danda'us qorannoodhaan mirkanaa'eera jechuudha. Giddugalli ittisaa fi to'annoo dhibee CDC Afrikaa jedhamu biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti namoonni 14,000 ol dhibichaan qabamuu fi namoonni 524 ammoo dhibee kanaan du'uu isaanii ibseera. Egaa namoota dhibichaan qabaman keessaa carraan du'uu 19 ta'us eerameera. Yeroo ammaa Ugaandaa, Ruwaandaa, Burundii fi Keeniyaa keessattis mul'achuusaatu himame. Keeniyaa jechuun egaa asuma daangaa Itoophiyaa irratti argamti jechuudha. Kanaafi dhibeen kun gara Itoophiyaatti seenuu waan danda'uu fi ammuma of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jenneetu odeeffannoo kana isin biraan geenye jechuudha. Egaa biyyoota Afrikaa kanneen akka Burundii, Riippaabilika Afrikaa Giddugaleessaa, Keeniyaa fi Ruwaandaa keessatti argamuun yeroo ammaa akka addunyaattis sodaa guddaa uumeera jechuudha. Egaa dhibeen kun nama kamuu qabuu danda'a. Egaa bara faranjoota 2022 biyyoota 70 ol keessatti mul'achuu fi namoota qabaman keessaa harki tokko du'uu isaanii immoo Afrikaa Niwus gabaaseera. Egaa hordoftoota chaanaalii keenyaa odeeffannoo dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas namni odeeffannoo dhimma tokko irratti qabu ofis eeggatee maatii isaas eeggachuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo akka gootaniifidha dhimma kana kan kaafne. Ammaaf Itoophiyaatti wanti mul'ateef dhaga'ame hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee garuu asuma dhiyeenya Itoophiyaa kan taate Keeniyaatti dhibeen kun mul'achuunsaa gara Itoophiyaatti seenuu danda'a. Sodaa jedhuurraa ka'uudhaanidha odeeffannoo kana kan isin biraan ga'e. Waan nu dhaggeeffataniif ulfaadha galatoomaa isiniin jennaa. Odeeffannoo kan biraatiin walitti haga deebinutti horaa bulaa.